Humni waraanaa Iraan guyyaa irraa Opereeshinii True Promise 4 jalatti haleellaa misaayilaa fi diroonii 84 raawwachuu beeksise. Haleellaan kun naannolee Israa'el to'attu gadi fageenyaan rukutuun himameera. Tel Aviv irraa kaasee haga Diimoonatti bakkeewwan dhaabbilee waraanaa fi niikuleeraa wal qabatan haleelamuun nagahameera. Targeettiiwwan guyyaa irraa keessaa gurguddoon buufataalee xiyyaaraa kanneen akka Naatiiv fi Raamat Deevid akkasumas wiirtuuwwan diinagdee kanneen akka Haayifaa dabalata jedhameera. Ergaan Teheraan irraa dhufu ifa ta'uu naannoon Israa'el kamiyyuu nagaa kan qabne agarsiiseera. Koreen eegdota warraaqsaa Iraan haleellaa marsaa 82ffaa raawwachuu kan ibse yoo ta'u, misaayilaa fi diroonii kaamikaazee baay'ee fayyadamuu himeera. Haleellaan kun qabeenya waraana Ameerikaa guutuu naannichaa irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, kunis iddoowwan kaampii Ariif Jaan, Saawudii Arabiyaa, Baareenii fi buufata xiyyaaraa Alii Al-Salaam rukuttaa jala galaniiru. Iraan kuufama boba'aa hangaroota diroonii iddoowwan hordoffii xiyyaaraa fi sirna qunnamtii barbadeessuu ishee simteetti. Galmisaas hojii waraana Ameerikaa guutuu naannichaa keessatti taasiftu laaffisuu akka ta'e himteetti. Gama biraan Ameerikaan loltoota lafoo garagaloo galaanatti ergaa jiraachuu hordofuun Iraan kutaalee komaandoo fi loltoota olaanoo Saabriin dabalatee haleellaa cimaa ariifataa fi dhukkubsataa ta'e Ameerikaa irratti raawwachuuf qopheessaa akka jirtu himameera. Karoorri jiru qondaalota Ameerikaa loltoota fi namoota daldalaa qabachuu akka dabalatu himameera. Zoonii haleellaan itti ta'uu danda'u keessaa naannoo Kurdistaan Iraaq irraa kaasee aga biyyoota galoo galaanaa kanneen akka Baareen, Yuunaayitid Arab Imireetii fi Kuweetitti diriiruu danda'as jedhameera. Kanuma waliin Iraan Imireetota Araboota gamtooman irratti deebii haloo ba'uu cimaa qopheessaa akka jirtu himteetti. Kana malees waraana deemaa jiru keessatti hojii waraana Ameerikaa deeggaraa jirti jechuun himata dhiyeessiteetti. Gama kaaniin gareewwan michuu Iraan ta'an lola kana cimsaa jiraachuun himameera. Hizboollaan guyyaa tokkotti haleellaa 85 taasisuun riikardii kan galmeessise yoo ta'u, buufataalee waraana Israa'el naannoo kaabaa hunda irratti xiyyeeffachuu himeera. Haleellawwan kunneenis rookeettii, diroonii fi kallattiin humnoota Israa'el waliin lola raawwatame kan dabalatudha. Ibiddi cimaan naannolee kaaba Kiriyaat Shimoonaa, Saafeedii fi bakkeewwan kaaba Israa'el biroo rukutaniiru. Buufanni waraanaa Israa'el, konkolaattonnii fi bakkeen loltootaa hundi haleelamaniiru. Hizboollaanis daqiiqaa 90 guunnee keessatti rookeettii 100 ol dhukaasuuf akkasumas guddinaa fi saffisa waraanichaa agarsiiseera. Gama biraan Israa'el haleellaa Baandar Abbaas irratti raawwatteen hoogganaa olaanaa Iraan Alii Zeeraa Taangaazii ajjeesuu himte. Iraan haga gabaasni kun qophaa'etti odeeffannoo kana hin mirkaneessine hin haalles jedhameera. Gabaasni kun yoo mirkanaa'e ajjeechaa sadarkaa olaanaa kan biraa ta'uun galmaa'uu danda'a. Kana malees Israa'el qondaalota olaanoo Iraan kanneen akka Abbaas Argaachii fi Muhammad Baagaar Qaliibaaf irratti xiyyeeffachuuf karoora qabdi turte jedhameera. Yaa ta'u malee dhiibbaa dippiloomaasii Ameerikaa waliin wal qabatee yeroof akka dhiifte himameera. Dippiloomaasii irratti Iraan yaada Ameerikaa wallabdee kana dhaabuuf dhiyeessite kuffifteetti. Sanadichi faayidaa gam tokkoo kan eeguu fi haqa kan hin qabne jechuun wabii beenya fi kabaja guutuu abbaa biyyummaa ishee irratti ciccitee dhaabbatteetti. Biyyoonni akka Paakistaan, Turkii fi Masrii yeroo kanatti Iraanii fi Ameerikaa gidduu seenuuf yaalaa kan jiran yoo ta'u, Paakistaan kallattiin gamalachuu waliin kan wal qunnamtu ta'uunis himameera. Gama biraatiin ammoo Daayirektarri CIA duraanii Joon Beernaan pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qeeqaniiru. Tiraamp caalaa Iraan nan amana jechuun pireezidaantichi haala jiru dogoggoraan ibseera jechuun himataniiru.